dhuftanii gara maatii keenyaa chaanaalii warri asiin dura nu wajjin jirtan baay'ee galatooma baay'ee isin kabajina jecha warri addaammoo halaqanaadha hojjennu kana ilaaluuf dhuftanii follow subscribe share nu gochuudhaan support nu godhaa isiniin jecha adda halaqanaa yookaan qorsoo garbuu dhadhaan akkamitti akka hojjetamu isinitti agarsiisna bifa lamaan jechuun tokko bachoo waliin sukkuumamaa kalammata ammoo qorsoma qofatu dhadhaaf mixmixaa waliin sukkuumama kanaafuu wantoota nu barbaachisu isinitti agarsiisna nu hordofaa qorsoo garbuu mixmixaa barbareen isin taayoo mixmixaan qabaanne dhadhaa bachoo soqid kun saanii yoo qophaa'een booda itti buufnu kun kan itti sukkuumnu jechoo nu hordofaatii ilaalaa duraan dursinee akkuma argitan dhadhaa buufannaa gilaafsiin adiin na jalaa dhumatee jennaan kana fayyadamee naaf folchaadhaa fi dhadhaa buufannaa achiin mixmixaa buufannaa qorsoon kun kan fayyadu yeroo baay'ee keessummaa yoo dhufe haga nyaata biraa qopheessinu fi qorsoo kanaaf aannan bira kennee yoo jenne nyaata biraa haga dhufuuf sirriitti nu keessummeessa jechoo dhalee warra duula deemullee hin ta'a yoo karaa fagoo deemanii jedhan duulas yoo deemanii jedhani kana qabatanii deeman dhalee akka dhalee jechoo isa siinqi jedhan sani baay'ee mi'aa namaa ta'a baay'ee garaa nama turaa garbuu waan taateef hunnas namaa kennaa nama bileessuu dhadhaa waan qabuuf guddaa nama tursiisa jechoo odoo hin nyaatin nyaata biraa odoo nyaatin turuu hin danda'an kana yoo hojjetanii jedhan nyaata baay'ee namatti tolu nyaata baay'ee mi'aa nyaata aadaati maatii keenyaan yeroo baay'ee ka hojjennu nyaata gosa gosa hojjannaa keessaan garuu kallatti itti fuullisfannee ka hojjennu aadaan keenya akka hin daganne aadaan keenya nyaata babbareedaa mishaawaan qabuu fi nyaata aadaa irratti fuulleffannaa yeroo isarraa hafe ammoo nyaata akka biyyaatti nyaannus ni qopheessina nyaata biyya jirullee ni qopheessina jechoo in jaalattanii isinis buna waliin dhiyeeffattanii nyaachuun dandeettanii guyyaa boqonnaa keessanii mana keessan keessatti kunoo tokkochi dhumateera kana fakkaataa yeroo guddaa namarraan fudhatu nyaata baay'ee mi'aawu nyaata baay'ee namatti tolu kunoo dhadhaa fi kunoo kana dhadhaa fi mixmixaa fi soqiddaa qorsoo jechuudha kalammata nama tokko ta'ee fi sanirra qopheessaara soqidda xiqqoo itti buufnaa kanatti bachoon ammoo hin qabsiisaa saniif jecha nu barbaachise bachoon alas baay'inaan anama fakkeenyaaf ka bachoo irraa san jaaladha jechoo ka duraa godhe san kadhadhaan jiru san jaaladha lamaanuu hin jaalattanii hojjadhaati ilaalaa nyaanni maatii keenyaa kichinii keessatti hojjetamu nyaanni aadaa nyaata baay'ee jaalattan nyaata baay'ee namatti tolu nyaata aadaa mi'aayaa argattanii nyaata dagattanii yeroo biyya jirtanii dagattan hundaa jechoo asi argattanii nyaata baay'ee mi'aawu nyaata baay'ee namatti tolu yoo maatii keenya maatii taatanii wanta bara
yeroo biyya jirtanii nyaattan hawwatni keessan godha hunda argattanii yeroo dhiyeessinu maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa obsaan na eega. Kuni kabachooti. Halaaqanaa yookaan dur yeroo daa'imman irraa mataa haadanillee hawwinni qopheeffattee buna dhaabatti. Kun kabachoo qabu yoo taatu kun ammoo kadhadhaa qofaan sukkumame dhadhaaf barbaree wajjin sukkumame yaala kun ammoo bachoo qabaa waa amma oo'aa hojjee fi xiqqoo gogaa baay'ee mi'aa isaati. Keessummaanillee simachuun dandeettanii qursii bunaallee gochuun dandeettanii nama karaa deemuufillee dhalee godhuu hin dandeettanii kun bifa kanaan bareechitanii hojjettanii yeroo baay'ee isinirraan fudhatu yoo qorsoo manaa qabattanii jettan buna keessan dhaabattanii isaanii yeroo keessan dabarsitanii oduu durii hibboo wal gaafataa jechoo keessummaallee ittiin geggeessuu dandeettanii dhaleellee hidhuu dandeettanii addaa kanuma isinitti agarsiisnaa waan na waliin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha torbaan nyaata gara biraa qabadhee haga isinitti deebi'uuf torbaan gaarii isiniif hawwaa nagayatti. Wadi batikadu ayo koti